Addi Bilisummaa Ogaaden waraana dhaabuu labse. Jilli Addichaa Marii Mootummaa Itoophiyaa waliin taasisuuf Finfinnee galeera caalaa barakaa dabalata qaba. Addi Bilisummaa Ogaaden dhukaasaa dhaabuuf labse. Addichi labsii kana waamicha Ministiraa Muummee Dooktar Abiy Ahimad karaa nagaan akka socho'an dhaabbilee siyaasaaf godhan bu'uura godhachuuni. Jilli Addichaas mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf Finfinnee galee jira. Dubbiimaan Adda Bilisummaa Ogaaden obbo Addaanii Abdul Qaadir jijjiirama biyyattiin keessa jirtu dinqisiifachuun waamicha mootummaan taasiseefis galateeffatan. Mootummaa waliin nagaa fi tasgabbii naannoo Somaalee Itoophiyaa buusuuf akka hojjetanis waada galan. We are happy to come Addis Ababa. We declare today a ceasefire and we send immediately to delegation to Addis Ababa to contribute stabilizing the Somali region. Finfinneetti deebuu keenyaaf hedduu gammanne waraana dhaabuus labsinee jirra. Imala nagaaf tasgabbii naannichaaf gahee keenya ba'uuf dhumne. Boqonnaa haaraa siyaasa biyyattii Ministeera Muummee biyyichaaf dinqisiifannaas qabna. Deetaan Ministiraa Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Federaalaa obbo Kaasahuun Goofee Addi Bilisummaa Ogaaden waamicha mootummaa kabajuun galuu isaaniif dinqisiifachuun biyya kanaaf gahee isaanii akka gumaachan gaafatan. Similarly, you will have very favorable political environment in the country. Siyaasni biyyattii haala gaarii keessa jira. Mootummaa federaalaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin mari'achuuf haalli mijataadha. Biyya keessaniif gahee keessan bahuuf baga dhuftan. Mootummaan Itoophiyaa dirree dimokiraasii bal'isuu fi hojii guddaa hojjetaa akka jirus Jila Addichaatiif ibsanii obbo Kaasahuun.